وبركاته فرد الصوت على صوت الرجال انكم كان جولي ساعه فاقول لا لا تعال وانتك واني خيسة بيتو بيت عشان نبدو سينا كسر وان بيني وان كيسة بيني سيديبا هقوم تكا ما انتنا if you want كيسة بيغو if you want بيغو بكا بيغو جرامتي لبون تيني هقوم تكا نور الراسي كي اللي سرقا نقايجر بكا بيغو جرا بكا سن بيني تكا تو جرامتي بازو قمنا أمر راقابني قرتي تركان في خيني فرني سكتي ما قوانان دي رمان دوغا سيو برباتي ميجو دائما سنان كان روبا سن كاي سان فوري كستي كلها خوچو فتلي نفسين جالا وانت كتوبچو قبدو وقالا ما في وا عايشة انت يتكا غراغي يلاچي باتين بيدور ما بيزي قولسان سان اكسم سيكوبا مدي لنا كسن هدوچو جتي ميجو دائما سن مخلوق تكا غراغي يلاواتين بيتو ولي دي جزان غراغي جلا باتين بيتو سنبركم أكلنا وابدين تيدا أكل سيرو زمنا باسني وبعنا بقول شيء أوبسي سايبا هي أوبسي سيدرو دونا أن بكتنا لا دوغا سنين برو أن بربادي في ملء بودا كم تمو فني تشوفين وان كان سينجا ملء أكسيت لجيا مكة قلبين سيابتي يبتوس ولا عليه تيمتي قدي خي قد خيديس جمعتشو تيديس يوجين قدت شودافين يرو تكليو أن إفسي كبي إفسي خنّتين جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتوتوتا جعلاتو جرجرتو المان ربو وقالي بكيرتانيتي نجا بسلام النخني سينا لكويتشا أرجع كمالالتني أقرتن كنا جمعتشو سينكابنو دكشو قلبي نجتشبه جرا إسنيس بكم يرتاني رابي دواي نقول على تركام في تاني ما يقالوا فيه إيجا كمالالتني أقرتنيتي أرد أنسيني نانيكابو جوادين obboleessa kiyyaana hojii dhalate jee keessatti yoo kan nu mufatuu taa'illee gartee miti haa mufatuu fedhu haanillee belbeluu gartee ibidda fi qabsiisee haa belbelu ammarraa kaasee gurbaasan hangaarraan tana obboleessa isaati yoo ni fi gartee gurbaa kana kamiinu taate xiqqishoollee taatu nu mufachuu hin oolu jennee xiqqishoo irraa hin qabaaturree anis firiinis namoonni biraalleen akkuma isin warri halaala jirtanilleen isin itti gubachaa jirtanitti gurbaa sakkoo baanan kana yookaan rakkoo nutilleen akkasuma gubachaa jirra isarraa qaanfachaa turre amma garuu waan qaanyii jaanii fi waa takkallee fixannee jirra obsaas fixannee jirra tarkaanfii barbaachisaa hunda ijoollee akka laaltanii agartanatti qalbii caccabsee nullee qalbii nu cabsee ijoollee tanallee qalbii cabsee jechuu furmaateedhaa fi aashaa halkan za'aa sanii rooba san keessa gurbaa asiin nama biraa hulaa duraan itti fidee hanga gurbaan asiin namaa wajjin isaanii hojjeta kanaa wajjin wal mormu inni asiin xaaqaadhaan seenee hulaa foddaa cabsee asis seenee halkan za'aa saniin mana gubbaadhaan gidaara dheeraa laaltanii agartan kana horsiisee buuse akkuma agartanii viidiyoo san agartanii jirtan jeeti yaada. Kanaafuu yoo waan booda nutti mufatu yookaan qirri isa godhaa qabaate ammumaan tana waan nunjuu firi. Yoo booda waan isa aarsu ka qabaatu taate an akka fayyatti. Ammaan tana kun fuula isaa dura jirra osoo booda nun komanne ammaan tana komii yoo qabaate waan hin godhinaa jiru yoo qabaate haa baafatu tanan beekaa wanni nan beeku. يادو قبضت من تسبيريا سلتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سدها بك بجمتو تغنيا. من نجا دكانا وجرا. إفني سنيلة نيجرو. قام تشوف فورا رامولا تسنيلة نيجرتو. قام تشوله نور رافضة نيجراني. ارتيميغا أبا الرئي هونيز. قالوا الرئيساتي مت. الرئيناماتي ماله. أكنا ما قوم كابو تكتي كاميرا دوتا. كاميرا دوتا. أرلان غويلا ما كابي جيجو. guyyaa lamaan ugaa lachuutu nama if wallaalchiseeti malee wanne inni dalagu ati dhagahu sammuuti ati guutuu hin hojjetu waan kana abadan hin hojjetu immoo maali dadhabbii isaa fi beekuufi malee silaaga akkuma qomara hotutti nama jabaa ibseef beeke waan kana namarratti hojjetee achi booda qomandoo
akkuma caalaan jee naalee ammaasis garuugaa osoo waan caalaan jee jala hin deemne tete jawaadeen irraa muradheetiin jira waa takka walitti hin qabnu jee jira. Akkasuma Ana mirkaneessu ammallee asii mirkaneessu. Ana mirkaneessu. Isumarraa arguu feete. Fuula isaa duratti fuula hordoftootaa duratti waan kana haanuun jiru. Irraa murannoon qabaa waa takka illee gartee waan dhufaa hundaa'uu gartee. Waan isin taataniin isin wajji tahaa tarkaanfii ni furannaa san gartee afaan guutuudhaan akkanaa yoo hin falle. Yaani akka jarri walitti qabamee dhugaa hojjettee dhugaa soolaa ichaatiisi. Woy. Maali boo isa tokkichaa kana yoo dadhabne boo bishaan qoriitti hin ajjeefnu. Wallaa dhugaa. Akkana ijoollee kana qalbii cabsee jechuun maal jechuudha? Hubama jiraatii bara. Qalbii ijoollee maaltu cabe? Jawaadiinis akkasuma qalbiin cabtee jirti bakka gurbaa barra dukkatee ittuma galtee yommuu. Isarra ijoollee kanarra natti hamtuudhaan amma dhugaa sayyoo barbaadde. Michoo daa'ima sanaan rooba san keessaan fuudhee akkasitti qullaa hawwachuu uffatallee nuffisiin. Caalaa wanta akka ta'u hubachuu qabdu waggaa lamaa fi waa. Aishaan takkaa garaa kiyya laachi baatiin beektu warra maal abbiisi godhe isaan. San akkasuma. Si kophaa miti nutilleen akkasuma nu hadochuu jirti. Michoo daa'ima san takkaa garaa kiyya laatiin beektu waliin wanti keessan. Garaa kiyya jalaatti laatiin beektu. Sambar kuma harka lamaaf deemtee harkan san yeroo san manaa baasanii baala bulchee bara. Obsi saayiba yoo obsi dura duuna. An bakka tana laal dhugaa saniin baruu waan hin barbaadeef malee booda akkanatti mufanne jechuufi waan kana siin jaa malee akkasitti dhageeramu akka qalbiin si cabtee jirtus wallaaleetii miti gaddi kee gadda kiyyaa. Gadda keetiis gammachuu ta'eetis si wajjin qoddachuudhaafin yeroo takkallee'u an ibsii qabee ibsii kanneetiin jira. Gadda keetis gadda kiyyaa gammachuun ta'etis gammachuu kiyyaa garuu ammoo quba qubatti akkam jettee Oromoon quba qubatti aanutti hidhanii waan jaan takkaatu jira. Obboleessa gaa'ii dhaloota jenneeti hanga har'aatis sirraa qaanfanneetuma isa